yeroo arfaffaa umurii keenya keessatti yeroo arfaffaa carraa saba Oromoo akkan taanetti akkan banne yaaddoo guddaan qaba. Kanaaf yeroo baay'ee faayiliin durii akkan kaane wal dandeettii akka barbaachisu wal barachuu akka barbaachisu road map koomanii wanti jedhame kuni akkan tinii ta'u yeroo baay'ee kanaaf barbaadaa jechuudha. Namuma kan siyaasa hojjetu beekaadhuma keetti kan siyaasa hojjetu beekaadhuma keetti kan liidarshiippii kennu ijaaramee maal ta'e jechuudha. Maajik foormulaa miti kan barbaachisu. Maajik foormulaa hoo qabaate siyaasni akkasii kuni wal mari'achuu walitti dhufteellee wal bukkee teessisuu oda dhabde warra akkasii sun maal hojjetu warra achi gamaa maal gochaa jira maal hojjetu warri faranjii maal jettise aggregation of interest jetti. Sile fedhii waloo fedhii abjuu kee abjuu koo abjuu maalii duwwaa otoo hin taane fedhii waloo maal gooneetu walitti finnaa jetti. Fedhii waloo aggregation of interest. Nama yeroo baay'ee faranjii bira dhaqnaa namni naan jedhu faranjiinis waaqnis nama of gargaaree gargaaru. Dura of gargaarraan jedha. Dura of gargaarra. Kana gubbaatti bobba'uun irra jira jechuudha. Asii waan miidiyaa gubbaatti waan ta'uuf waan hin taane odeessaa oolle galgalammoo waan hin taane hojjechaa oolulle isuma waggaa 50 argachaa ture sana kan deebinee argannu. Dhugaadhaanii maal nu wayyaa gadi teenye kophaatoo hin taane immoo walos walis qabannee gatteenye walitti sumnee gatteenye saba keenya wajjinis maayinni hawwiin kee maayinni abjuun kee maayinni fedhiin kee gorsa maalii nuu kennitu jechuudhaanii gadi teessee hojjechuu sirra jira.